السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا هتفتوا تاور بيجي ورما بس نجيه سني أنا نجيها. أوكي هردا أكمل تسمي ملء ويسابي إيمو في وانتو تجرا جرا أكمل تكبرنا جدا دينو سنة تجرسي سيجورا بليستورك إن هاي سينتي توكتو جنة بريسنا وجو توكتو جنة بريسنا حالا خنا نباسرة بايدا إسي جلك بارك ليجونا erga haala kanaan nu bane booda an install godhee jira open jira jechuudha irraa eegamee jira. Okay, open goona akkamitti akka jalqaba irra dhufu suuraan isinitti mul'isa. Okay, jalqaba irratti haala kanaan dhufa jechuudha. Sarara jalqabaa irratti biyya keessa jiru filanna. Lammaffaa irratti ammoo lakkoofsa biyya keessa jiru lakkoofsa keenya guurra jechuudha. Erga kana lakkoofsa keenya eegartu guurre boona continue erga goone koodiitu nu dhufa jechuudha. Lakkoofsa keenya irratti koodii lakkoofsa keenya irra nu dhufe kana itti guurre continue erga jenne booda nu bana jechuudha. Wagguu nu bana haala kanaan nu bana jechuudha. Okay, erga bane haala kanaan bana lakkoofsa firii as keessa arganne jechuudha. Sooftarii kana keessa qabaa hunda ittiin banannu gubbaa irratti messages bootaa jedhu kana duuba irratti sarara sadiitu jira. Isa kilik goone jechuudha. Wagguu haala kanaan kilik goone lakkoofsi keenya kana jechuudha. Ka firii arganne ka waa hunda ittiin banannu. Okay, lakkoofsa kanaanii waa hunda banachuu ni dandeenya jechuudha. Imoo hisaabii fi wantoota garaa garaa ittiin bananne jechuudha. Fakkeenyaaf hisaabii jalqaba yeroo hisaabii ittiin banannu gubbaa irratti haala kanaan dhufa. Biyya keessa jirru filanna jecha biyya lakkoofsa kun irraa arganne filanna Philippines lakkoofsi kun ka biyya Philippinesiiti. Jalqaba irra Philippines jenna achi booda ammoo koodii nu baasa. Koodiin 63 lakkoofsa firii arganne kana asirratti guurre jechuudha. Ka 63 afoo jiru hunda bootaa kanatti erga guurre booda connect goone jechuudha. Erga connect goone booda message haga nu dhufuu fi sa'aatii tokko akkas nu kenna jechuudha. Obsaan eeggannaa sa'aatii tokko booda message nu dhufa. Messagenis software kana keessa dhufa jechuudha. Message software kana keessatti dhufee WhatsApp keenya irratti guurre jechuudha. Fakkeenyaaf ana lakkoofsa kana WhatsApp koodi ka jedhu 654451 kana jechuudha. Koodiin inni naa kenne sa'aatii tokko booda jechuudha. Sa'aatii tokko akkas tura. Obsaan eegganne jechuudha. Erga haala kanaan nu kenneen booda WhatsApp keenya irratti guurreetiin ittiin banachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp lakkoofsa kanaan banee jira. WhatsApp lakkoofsa kanaan banee ni bilbila jechuudha haala gaariidhaan. Eefama sirriitti bilbila. Okay, lakkoofsa jalqaba dhumarratti 3782 lakkoofsa kiyya jechuudha. Achirraa argadhe lakkoofsa kana WhatsApp itti fayyadamaa jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessanii fakkeenyaaf ni bilbila jechuudha. Warroonni Suudii keessa jirtan WhatsAppiin bilbila hin dalagu hin bilbilu jechuudha. Kun ammoo haala gaariin bilbila kana itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Okay, fakkeenyaaf kalaa nan bananne jechuudha. Suudii keessa warra jiruu fi hin bilbilu. Haala tokko wajjin haa ilaallu. Ni cufa jechuudha takkatti yoo osoo hin waamini haala kanaan itti fayyadamne jechuudha inshallah. Okay, torban hagaa sagantaa biraatti walitti dachaanuun nagaan naa tura. Bye. Like, share gochuu hin irraanfatina. Bye.